Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti konferensiin liigii dargaggoota aanaa Buttaa kurmaana sadaffaa geggeeffame. Konferensicha irratti argamuun haasawaa baniinsaa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Buttaa obbo Subaaloo Girmaa kaayyoo konferensichaa yoo ibsan kurmaana darban kana keessa fayyadamummaan dargaggootaa maal fakkaata, maal hojjennee maaltu nu hafa kan jedhu ilaaluufi jedhani. Waggaa lamaaf walakkaa kanatti dargaggoota hojiilee nageenya biyyaa eegsisuu fi misooma keessatti akka hirmaatan taasisuu keessatti wanti bal'aa hojjetameera jechuun ammas waggaa lamaaf walakkaa hafan kanatti maal hojjechuu qabna kan jedhu waliin mari'achuun ciminaan hojjechuu qabnaa jedhan. Konferansii kurmaana sadaffaa kurmaana sadan darban kana keessatti dhimmoota fayyadamummaa dargaggoota, hirmaannaa dargaggoota, diinagdee keessatti, hawaasummaa keessatti maaltu jira, hojii maal hojjenneerraa maaltu nu hafaa waan jedhu san guyyaatti laaltaniidha jechuudha. Akka paartiitti dhimmoota fayyadamummaa dargaggoota waliin wal qabate maal hojjenneerraa akkuma magaalaa Adaamattu inisheetiivii lukkuudhaan sheedii 1,200 kan ga'u guyyaa 27 keessatti guyyaa ji'a tokkoon gunnee keessatti xumursiisuudhaan dargaggoota gara hojiitti galchuun danda'amee jira jechuudha. Hojiin waggaa lamaa fi walakkaa keessatti hojjetame yoo laalle hojii boonsaadha jechuudha. Hojii dargaggoota gara hojiitti galchuu waliin wal qabate dargaggoota fayyadamaa taasisuu waliin wal qabate waan baay'ee kaasuu dandeenya jechuudha. Waltajjicha irrattis gabaasni raawwii hojii kurmaana sadaffaa dhiyaateera. Bulchaan aanaa Buttaa obbo Abbaayinee Geetuu dargaggoonni abdii egeree biyyaati, hojii misoomaa fi nageenyaa keessatti dargaggeessi ga'een isaa guddaadha jedhan. Kanaafuu dargaggeessa ijaaramee fi saba ijaarameetu bu'aa biyya keenyaaf fida waan ta'eef walitti dhiyaannee maal hojjechuu akka qabnu wal gaafachuun dhimmoota tajaajila lammummaa hundaa irratti hirmaachuun duudhaa Oromummaa ganamaa haa deebisnuu jedhan. Ijaarama biyyaa kana keessatti gahee olaanaa qabdanii ammas ijaaramni dargaggootaa cimee giddugala magaalaa kana keessatti humna godhatee socho'uu qabaa jechuudha. Ijaaramuu qabaa jechuudha. Qaamni ijaarame, sabni ijaarame gaara diiguu danda'a. Gaara ol kaasuu danda'a. Kanaaf dargaggeessi biyyaaf murteessaadha jechuudha. Dargaggeessa sababaa ta'e ijaaruun biyya isaa akka deeggaru, naannoo isaa akka utubu, keessattuu hojii paartii wajjinis wal qabatee, hojii mootummaa wajjinis wal qabatee humna guddaadha. Abdii biyya kanaati, abdii egereeti gaafa jennu dabareedhaan wal harkaa fuudhaa deemnaa jechuudha. Gaggeessummaan keenya, biyya utubuun keenya, biyya ijaaruun keenya dabareedhaan wal harkaa fuudhaa deemnaa jechuudha. Kan ammoo beeknee utubnee deemuu qabna. Itti gaafatamaan liigii dargaggoota aanaa Buttaa dargaggoo Leenjisaa Mokonnon kurmaana kana keessatti karaa qindaa'aa ta'een dargaggoonni aanaa keenyaa hojiilee misooma garaagaraa tola ooltummaa fi nageenya aanaa keenyaa eegsisuu keessatti hojiin guddaa hojjetamaa tureera. Kanaanis bu'aan guddaa argameera jedhan. Akka aanaa Buttaatti hojii dhabaa qindeessuun hojiitti galchuu keessattis jijjiiramni guddaa dhufuu isaa himaniiru. Hojiiwwan kurmaana kana keessatti hojjetaa turre akkaataa qindaa'inii fi hanqinoota jiru itti adda baafnee kallattiiwwan gara fuulduraa irratti kan irratti hojjennu jechaadha. Yaa ta'uutii kurmaana kana keessa hojiiwwan gurguddoo dargaggootaan hojjetame hojii nageenyaa, hojii misoomaa, hojiiwwan siyaasaa garaagaraa dargaggeessa aanaa keenyaatiin hojjetamuu danda'eera jechaadha. Kunis hojiiwwan hojjetame kana kurmaana itti dhufuuf daran cimee akka itti fufuuf hojiiwwan hanqina keenya cimina keenya itti ilaallee hanqina keenya itti adda baafnee beeknee kurmaan dhufu hojii itti hojjennu ta'uu isaa jechaadha. Dargaggoonni aanichaa konferensicha irratti hirmaatanis akka aanaa keenyaatti qindoominni jiruu fi hojiileen hojjetamaa jiran kan amilee namatti horudha. Dargaggoonni abdii biyyaa ta'uu keenya beennee hojii tola ooltummaa garaagaraa irratti hirmaachuun hojjechaa jirraa jedhan. Tola ooltummaa irratti fakkeenyaaf dabareen naannoo sakkatta'insa irrattis harka qalleeyyii gargaaruu irrattis manoota warra harka qalleeyyii ijaaruu jajjabeessuudhaan tola ooltummaa hedduu nus irratti hirmaannee jira.
hooggantoonni as keessa jiranis haala hedduun tola ooltummaa oolaa jiru. Baay'ee nama boonsaa jechaadha. Liigiin dargaggootaa sagantaa har'a kanarratti sagantaa bareedaa fi sagantaa nama gammachiisudha. Kana jechuun immoo dargaggeessi hojii hagamaatti hojjechaa ture kan itti keessatti of ilaalu yookaan immoo kan keessatti of gamaggamu waan ta'eef sagantaa kanarra kaleessa kanarra hojjechaa ture immoo kaleessa hojjechaa ture borummoo akkamitti hojjechuu akka qabu ciminaa fi hanqina ofii kan itti of ilaaludha jechuudha.